السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرك بجم توتا في جالة تام توتا هورد توتا قبايا توبي كون قبايا توب جترا قبايا توب الرتي رقم وجودي فنو هدو كان اسم برانجين جترا كيسة تويو كذا غافي كيسة نتيني غافي كيسة نرت هندا هوراني حال إجارة مناتي والقبتي ودي فنو باي اسم برانجا ترون كينا نيادة تما قويا هراسي أكما غافي كيسة نتي ودي فنو باي توكو برباجسات إفي غافي هدو كيسة نيكانتي قبادة سين الفجرا وروني يروجل قباتي في غروتوب channel كنا عرفتان سبسكرايب gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan ta'an like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadaa sinin jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna egaa odeeffannoon guyyaa har'aa isin biraan gahu akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalitti mana mukaan ijaarame tokko qarshii hammam akkasii gaafatu isin biraan gaha jechaadha. Egaa manichi mana kutaa tokko qabuu fi hagichi isaa giddu galeessa meetira 6 meetira 7 kan bal'atu jechaadha mukaan ijaarame. Kanaaf manichi kun qarshii hammam nu gaafata? Akkamiin ijaaruu dandeenya qarshii hagam yoo ijaarre mana kana ijaarree xumuruu dandeenya ka jedhu odeeffannoo hedduu isaa qabadhee isin dhufee jira jechaadha. Kanas kophaa isaatti baase manicha kana warroonni ijaartanii seeraamikii jiiksamii fi akkasumas mana fincaanii keessaan gochuu fi gochuu dhiisuu kwartisii dibuu fi dibuu dhiisuu isin biraan gaha jechaadha. Warroonni waan amma jedhe kana galfachuu barbaaddanii walumaa galatti hamma xumuraatti qarshii akkamiin gaafatuu fi korniisii fi seeraamikiin alatti mana fincaanii keessaatiin alatti mana fincaanii ala qofaa irraa itti ijaarrachuu warroonni barbaaddanii qarshii hammam akkasiin gaafatu kophaa isaatti herreega isaa isin hojjedhee dhufee jira. Isin biraan kan gahu ta'a jechaadha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyatti nu wajjin turaa isin jedha. Egaa viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumuraatti yoo hordoftan odeeffannoo hedduu tokko qabattan as keessaa bahuu dandeettan waa'ee jireenya keessanii wal qabatee jechaadha. Kun namoonni baay'een mana kana ijaarrachuu kan danda'anidha jechaadha. Humna nama hedduu giddu galeessa kan godhatee fi namoonni hedduu irra deebitanii gaafataa kan turtanidha jechaadha. Kanaaf tokko isaatiin gatii meeshaalee yeroo ammaatiin kan dabalee fi kan hir'ate wal bira qabuudhaan herreega isaa isin hojjedhee dhufee jira isin jira. Egaa jalqaba irratti manichi kun luukii 40 isin jedhee jira. Qorqorroo lummuutiidhaan kan ijaarame kan immoo qorqorroo normaalii isuma duraan hin fayyadamnutti kan ijaarame jechuudha. Kan immoo adaama qorqorroodhaan kan hin ijaaramnedha manichi kun. Egaa mana luukii 40 manichi luukii 40 egaa mana wanti beekuu qabdan kutaa tokko ol qabachuu kan hin dandeenye jechuudha. Kutaa bultii tokko qabata. Egaa isarraa kanaaf immoo hagicha meetira 7 bal'atu kan meetira 7 dheeratuu fi garaan isaa meetira 4 bal'atu hamma 5 gochuus dandeettan jechuudha. Garaan isaa meetira 5 kan bal'atuu fi dheerinni isaa meetira 7 kan dheeratu isinii ta'uu danda'a jechuudha. Egaa kutaan isaa bal'ina hedduu kan qabu meetira 4 hamma meetira 3 walakkaa isiniif ta'uu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf manicha kana ijaaruudhaaf mukni nu barbaachisu qarshiitti yeroo jijjiiru qarshii hammamii muka mana kanaaf gahu bituu dandeenya gaaffii jedhuudhaaf qarshii 40,000 yoo qabaattan manicha kanaaf muka isiniif gahu bittanii qopheessuu dandeettan jechaadha. Gosa mukaa hedduutu jira manicha kana ijaaruudhaaf. Egaa muka isin barbaachisu hunda muka dhaabaarraa jalqabee hamma muka gubbaarra qorqorroon itti dhahamutti qarshii 40,000 qopheessan muka bituudhaaf isiniif gaha jechaadha. Itti aansuudhaan simmintoo fi ashawaadha jechaadha. Simmintoon gatiin isaa gadi buusaa isin biraan gahee ture. Kanaaf yeroo kana kuntaalli tokko qarshii 630 gurguramaa jira jechaadha fi qarshii 650 kan gurguramaa jira. Gatiin isaas warroonni viidiyoo sana hin dhageenye gamanumaan akka beektan isin jira. Simmintoon gatiin isaa garaagarummaa qarshii 100 homaa kan gahu gadi bu'ee jira jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti fayyadamtan baay'ee fayyadamaa taatu isin jira. Egaa simmintoon manicha kanaaf nu barbaachisu kuntaala 28 nu gaafata jechaadha. Manichi kun kuntaala tokko qarshii 630 gurguramaa jira isin jira. Walumaa galatti simmintoo manicha kanaaf nu gahu qarshii 17,600 yoo qopheessan isiniif gahuu danda'a. Yoo guddate qarshii 18,000 simmintoodhaaf yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Gabaa yeroo ammaa kanaan wal qabateeti. Ashawaanii manicha kanaaf nu gahu makiinaa tokko nu gaha jechaadha. Siinootiraakii yookaan makiinaa diimaa sana tokko nu gaha tokko isaa qarshii 6,500 gurguramaa jira jechaadha. Ashawaa qofaaf qarshiin 6,500 qopheessinaan isin gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa inni itti aanu manicha kana keenya kaafnee dhaabnee booda dhakaa hidhuun yookaan immoo waalikii hidhuun isaa dirqama jechaadha. Kanaaf naannoo tokko irratti sababa waalikiin isaa dafamee hidhamuu irraa kan ka'e dhabuu irraa kan ka'e manichi daaquu kufuu fi waan garaagaraatiif baasiif isin saaxilu xaarii isinitti baay'isu kan gahutu jira jechaadha. Kanaaf dhakaan manicha kanaaf nu barbaachisu qarshiitti yeroo jijjiiru qarshii 7,500 isinii gahuu ni danda'a jechaadha. Naannoo namoonni meetira kuubiidhaan bitani. Meetira kuubii 18 fi tuqaa 5 isin gaafata jechaadha. Walumaa galatti qarshiitti yoo jijjiirtan qarshii 7,500 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kanaan kana hojjenne inni itti aanu balbala jechaadha. Manicha kana egaa sadarkaa kanarraa hin geenye egaa qorqorroos gubbaa isaa uffifne simmintoo fashawaa harmaa ta'e egaa dhoofnee booda balbalichi mana kanaan nu barbaachisu gosa lamatu jira isiniin jedhee jira. Namoonni tokko yeroo mana ijaaranii balbala alarraa qofa erga galchanii booda balbala keessa manaatiin jiru hin fayyadaman jechaadha. Isa muka MDF irra dalagama isiniin jedhee guyyaa darbe isin biraan geessan hin fayyadamanii akkasumatti uffisa haguuggii garaagaraa fayyadamanii balbalicha yookaan itti godhuu kan hin barbaannetu jira jechaadha. Kanaaf kan itti godhuu barbaadan kan hin barbaannes gatii isaa garaagaraatti isin hojjedhee jira manichi kun qarshii hammam akka isin gaafatu.
Kanaafi balballi sibiila irraan dalagame kana alarraa qarshii 39 isin gaafata jechaadha. Meetiri kuubii 5.6 yeroo kana meetiri kaareen takka qarshii 2500 hamma 2700tiin dalagamaa jira. Kaaree 15.6 ta'a jechaadha. Balballi keenya manichi kuni balbala guddaa tokko alarraa fi balbala xiqqaa bal'inni isaa meetira 1 fi saantii 20 qabu. Qabata isarraa kanaaf ammoo foddaan isaa meetira 1.5 kan ta'udha jechaadha bal'inaan dheerinni isaa. Egaa haala kanaan diizaayin godhamee yoo ijaarame isinii bareedaadha jecha balbalichi keessani meetira 1.20 saantii meetira 1 saantii 20 gadi yoo ta'e baay'ee hin bal'atu wantoota garaagaraa meeshaalee garaagaraa seensisuu jira waan akka biifee fi algaa qumsaaxinoo kan saaxinii dhaabbataa kan akkanaa kanneen galchuudhaaf isin rakkisee jira. Egaa balbalichi keessanis meetira 1 saantii 20 hamma 25 oli yoo ta'e baay'ee tokko bayeessa jechaadha. Kanaaf wantoota akkana meeshaalee akkana galchuudhaaf isin akka rakkifnetti jalqabama yeroo ijaartan kan itti yaaddanii galchuun dirqama jechaadha. Kanaaf walumaa galatti balbalicha alarraan isin barbaachisu qarshii 39 qopheessinaan isin gahuu ni danda'a isin jira. Egaa balballi keessa manaatti kan kutaa bultii jechaadha. Yeroo inni galfachuu barbaaddanii qarshii 8,000 galasin jira jira tokko isaa naannoo qarshii 2,700 dalagamus jira. Oriijinaala kan ta'e tokko faani qarshii 8,000 dalagamaa jira jechaadha. Egaa isaan kan hojjenne balbala alarraan kan sibiila irraa dalagame kana gilaasiin yookaan daawwiteen isatti galu qarshii 10,000 isiniif gahuu ni danda'a. Inni itti aanu qorqoorroodha jecha qorqoorroo luukii 40 isiniin jedhera. Luukiin tokko qarshii 350 gurguramaa jira. Walumaa galatti qorqoorroon 40 kana qarshii 14,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'u. Kan immoo qarshii 14,000 nu gaafachuu ni danda'a. Mismaarri isaa barbaachisu ijaarsa isaatiif kan girgiddaan ittiin ijaaramu ta'e kan qorqoorroon ittiin dhahamu qarshii 4,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaan. Egaa inni itti aanu akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti warroonni korniisii fi seeraamikii lafarra shaklaa galchuu barbaadan korniisii galchuudhaaf qarshii 18,500 nu gaafata. Korniisii jigsamii sadarkaa tokkoffaa kan ta'e bareedina hedduu kan qabu jechaadha. Dizaayinii isaas kan bareeduu fi keessanii filattanii galchuu kan dandeettan qarshii 18,000 isin gaafata jecha manicha luukii 40 kanaaf ala isaa irraan ta'e fakkeenyaaf manicha yeroo ijaarru afoo isaa irra meetira tokko kan ta'u qorqoorroon gara alaatti baheetiin kan dhahamu afoo isaa manaan alattis galchitanii keessa manaa keessa kutaa fi saaloonii irraa yookaan immoo hagicha irratti galchuu barbaada. Walumaa qarshii 18,000 isin gaafachuu danda'u geessa dabalatee jechaadha. Inni itti aanu seeraamikiin qarshii tokkoffaa kan ta'e qarshii 400 fi 50 gurgurama jecha kaareen tokko yookaan immoo meetirii takka walumaa galatti qarshii 27,500 isin gaafachuu ni danda'a jecha. Warroonni seeraamikii kana dabalatee korniisii galchuu barbaadan keessi mana keessan yookaan mana luukii 40 ijaaramu kana kaaree 60 jechaadha. Gamanumaan isaas beektanii kaaree hammam akka ta'u gamanumaan beektaniitiin akka galchisiifattaniif ergaa kooti. Inni itti aanu mana fincaaniitii fi meeshaalee shaaworii warroonni galfachuu barbaadan warroonni galchuu hin barbaanne dhuma isaa irratti yeroo gatii waliigalaa isinitti himu irraa hir'iseetiin qarshii hammam akka isin gaafatu isinitti hima. Obsaan hordofaa isiniin jira. Meeshaalee mana fincaanii kan keessa manaatii fi meeshaalee shaaworiidhaaf nu barbaachisa. Walumaa galatti qarshii 30,000 qopheessuu kan immoo qarshii 30,000 nu gaafachuu danda'a jechaadha. Ogeessaan walitti qarshii 30,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Meeshaaleen shaaworii gatiin isa baay'ee yookaan immoo qarshii baay'ee isin gaafachuu hin danda'u. Kan mana fincaaniitii fi kan harka irratti qanna qarshii 23,000 isin gaafata. Walumaa galatti qarshii 30 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu mana fincaanii alarraa dirqama kan ta'e jechaadha. Warroonni mana fincaanii keessa manaatii qabaatanii qabaachuu baattanii mana fincaanii alarraa kana galchuun yookaan immoo qochisiisuun dirqama keessan jechaadha. Qotuu dabalatee isarratti ijaaruudhaaf qarshii 12,000 qopheessinaan isin gahuu danda'u. Kan immoo qarshii 12,000 isin gaafata jechaadha. Inni itti aanu warroonni galchuu barbaadan yookaan immoo warroonni dhiisuu barbaadanis gatii isa dhumarratti isin hir'isa. Kwartisii kan immoo jigsamii girgiddaa fi alarraan kwartisii chaatii jedhaniitiin kan dibaan jira. Qarshii 5,000 isin gaafata jechaadha inni walii galatti. Inni itti aanu elektiriik waayir shiboo elektirikii kan mana keessa harkifnu jechaadha. Qarshii 2,000 isin gaafachuu danda'a. Yeroo dhoqqeen dhahamu harkisuu kan qabdanidha jechaadha. Tubboon inni ittiin harkifamu jira. Tubboo sana yeroo sana galchitanii tubboo sana keessa yeroo maabiraatii yookaan immoo shiboo elektirikii galchuu barbaadan yeroo sana keessa harkisuu qabdan jechaadha. Inni jalqabarratti isinitti himuu qabu kan dagadhe shiboo girfiiti jechaadha. Shiboo yeroo dhoqqee mana keenyatti dhoofne achi booda shawaa osoo hin rukutaniin dura shiboo mana keenya irra uwwifamu jira. Qarshii 5,000 isin gaafata jechaadha innis. Walumaa galatti meeshaalee manicha kana nu barbaachisan kan hanga amma isin biraan gahaa turee fi gatiin isaas kan kana fakkaatanidha jechaadha. Egaa meeshaalee kanneen bittaa meeshaalee qofaaf ogeessaaf kan kaffallu osoo hin dabalanne bittaa meeshaalee qofaaf warroonni korniisii seeraamikii dabalatee mana fincaanii keessaa fi alarra kwartisii kana dibuu fi warroonni barbaadan walumaa galatti qarshii 245 isin gaafachuu ni danda'u jechaadha. Bittaalee meeshaa qofatti ogeessi mana kana isin ijaaru qarshii 60 isin gaafachuu danda'a. Warroonni akkuma jalqabarratti isin kaasetti seeraamikii korniisii mana fincaanii keessaa shaaworii waan kana fakkaatu ulaagaa isaa
guuttanii mana keessan midhaafachuu barbaadan qarshii 305 isin gaafachuu danda'a jechuudha. Egaa akka humna keessaniitiin namoonni baay'een akka kanatti kan hin fayyadamnedha jechuudha. Seeraamikis lafa isaa galchuu kan hin barbaanne, korniisii jigsanii illee gubbaa isaa galchuu hin barbaanne, akkasumas immoo mana fincaanii keessa manaatti kan hin barbaanne, shaaworii keessa manaatti kan hin barbaanne, mana fincaanii alarraa qofaan dhiisuu warroonni barbaadan, jigsamii girgiddaa kanas kan hin barbaanne, qalamii noormaalii halluu noormaalii ta'e galfachuu kan barbaadan jechuudha. Innis qarshiin isaa baay'ee ol ka'aa miti. Warroonni meeshaalee kanneen galfachuu hin barbaanne qarshii 207 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa warroonni ulaagaa akka jalqaba irratti kaase kanatti guuttanii ijaaruu barbaadan qarshii 305 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a. Warroonni akka amma dhuma irratti isinitti hime kanatti seeraamikii hin barbaanne, korniisii jigsamii isaas hin barbaanne, mana fincaanii keessaaf shaaworis kan hin barbaanne, walumaa galatti jalqaba isaarra kaastanii hamma xumuraatti qarshii 207 qabaannaan mana luukii 40 kana ijaartanii itti galuu ni dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kan hanga ammaa hordofaa turtanii qophii kana qopheessee isin biraan kan ga'e obboleessi keessan Ibraahim Buriitii viidiyoo biraatiin hamma walitti nuti nagaan nuuf turaa isin jira. Ammas irra deebi'uudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaala kana dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jira. Baay'ee